Keessumaa shirrii keenya har'aatiin nama jabaa tokko asitti isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Nam jabaan kun eenyu akka isin hin jenne abdiin qaba. Raayyaa Abbaa Macaati, Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa jechuudhaan irra caalaa kan isaan beekaman falmaa mirga namoomaa artistiidha. Akkasumas immoo waan hedduudhaan isin biratti ni beekamu, isaan waliin turtii taasisnaa, isin bashannansiisuu waan hedduu irraa barattu jedheen abdadha. Sagantaa kana qindeessuun hanga xumuraatti kan isin waliin turaan Mubaarak Bashir. Gama ogummaa kaameraatiin Seenaa Lammiin waliin tura, isinis nu waliin tura. Bagana gaannis. Tole bagana gaannu eede jabinaa fi laafina galuu ulaagaatti ittiin madaallattee hin beeku. Nama jabaa tokko yerootti jettee annan qaanfadha. Hawaasni nama jabaadhaan si beeka. Hinsee malee. Hinsee. Jabina abbaan inni himatu. Hinsee inni hin beekeen tokko miti. Kanaaf hinseen jedha malee. Silaa utuu beekee jabaadha jedhaaree maaliif jennaan jabinni namaa kuni uummata isaatiin biyya isaatiin madaalama. Biyyatti waa godhe moo biyyaaf waa godhe. Si galee biyyatti ba'aa ta'e moo biyya baadhatee. Hawaasaaf yaadee moo hawaasa yaaddesse kana hundi isaa madaalii keessattuu silaa galee ka'ee jabinni namaa kanaan madaalame baay'ee gaariidha. Ofiif jiraachuu eenyuun jiraata waan ta'eef. Mee Raayyaa Abbaa Macaa gaa raayyaa jechaa waama dhiifamanaaf goota akkasumas yeroo hunda maqaadhaan waamama. Maqaa kooti. Kanaaf Raayyaa Abbaa Macaa erga Finfinnee galee waggaa hedduu lakkoofseera. Yeroo sana aartiitti dabalame. Tureera aartiitti dabalamuun koo sababa adda bilisummaa Oromooti. Aartiitti dabaluudhaaf sababa kan naa ta'e adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo aartiin uumama. Duraani hawwisoo magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffamte kan Gullaleetti hundeeffamtetti hirmaachuudhaaf yaalii bicuusii godheen ture. Yaaliin suni aarana baasuu diddeennaaniin waraana adda bilisummaa Oromootti dabalame malee suuraan aartiin anuma keessa jirti turte. 84 xumurarra jalqabeen aartii jechuun gadi baafadhe jechuudha. Finfinnee akkamti simattee barate jalqaba dhufte? Finfinnee yoomina simatte na himatte malee giddiidhaan hin keessa jiraadhe laftiin muramu narraa bu'iin jedhamu dhumaaf hin keessa jiraadhe dhokadhe akkinitti dhokadhe bohaarsituu obsaa tokko ofitti dhokachuu dadhabde dhoskachuus dadhabde wanni kana jedhuufi kabajamtoota daawwattoota TV FIB wanni isin FIB jedhaa dhaggeeffattanu afaan Oromootiin yoo hiikame baay'ee gaarii ta'a nama biratti irra caala broadcasting jechuu kana hiikaa isaan beeynu integrated jechuu hiikaa isaan beeynu ta'a. Kanaaf namni kooti jechuudhaaf yeroo dhuma waa isaa diinqatti itti dhaqee afaan inni beekuun ittiin ta'e irra bareeda. Jaarmiyaa miidiyaati. Jaarmiyaa miidiyaa kun immoo dagaagina guddina bargaagina babal'ina afaan Oromoo tarkaanfachiisuudhaaf kan hundaa'ee afaan Oromoo tarkaanfachiisas aadaa isaa tarkaanfachiisas akkasumatti fakkaata. Tarkaanfachiisa. Egeree fuunu alaalatti si agarsiisa asii deemuu danda'uun waan tokko waan ta'eef. Kanaaf miidiyaa yeroo ammaa kana keessa lafee dugdaati. Miidiyaa kanarratti garuu ergaan dabarfatu garuu miidiyaan ispaaltii akka ispaaltiitti fudhadhu ispaaltii ija kee bira dhufu gurra kee bira dhufu maal fudhateetiin inni dhufu isa jedhu garuu Mubaarak irraa dhaggeeffatta. Finfinneen akkasinitti na simatte caalaa meemee akkasinitti nama simatte sitti hima. Anillee fakkaachuu sanan danda'a fakkeessuu sanan danda'a. Fakkaachuun ta'uu miti fakkeessuunis gochuu miti. Si galee? Waan sana ta'anii. Yoo of ta'uu of keessatti qollofattee fakkaattee deemte illee uumaati miti. Hin fakkeessita malee of ta'uun kan keetii fi of fakkaachisuun kan kee waan waani. Bohaarsituu obsaatu waan kana miidiyaa irratti dubbachuu kan kollee hin beeku yoon dubbadhee jiraadhes immoo dhaggeeffatu namni. Bohaarsituun anaa wajjin waraana turte. Mucattiisii alagoonni diina jechuun walliftu tokko. Mucaan sun afaan Amaaraa takkaan dhageenye. Wannan FBI kana kaaseef kan. Si galee? Ijoolleen egeree, ijoolleen magaalaa Finfinnee warri hundeessitan galatooma galata guddaa hawaasa keessan uummata Oromoo irraa qabduun jedha ammas warri hundeessitan. Eenyu abbaa ta'e hundeesse hin beeku waan ta'eef. Afaan Oromoo eega dubbataa jiraate, afaan Oromootiif eega dubbataa jiraate. Si galee wanni kun dagaagina gara fuulduraatiif galateeffachuudhaaf dhalootatti dhaamsa dhaammachuu taajuma. Bohaarsituu obsaa nama tollaa mana siitii mana kireeffattee jiraatti. 85 jalqaba irratti hawwisoo baandii bilisummaa bu'uuressinee anaa Ilfinesh Qannootii daagin mokonnin wanni warra wajjin bu'uuresse obbo Bulchaa Dammaqsaa isaan abbaa Awaashii Bulchaa Dammaqsaati kan aksiyoona sana lafee dugdaa ta'ee ganuu dhaabee walitti nu qabee yeroo sana bohaarsituu obsaa nu keessaa
callaa carcarfaa jira, daagin mokonnintu jira, zarii wadaajotu jira, Muhammad Sheekaatu jira, Shoolee Tafarraatu jira, Muhammad Kadirtu jira, Qontee kan nu jennuun. Ammas immoo Shaabee Sheekootu jira, Umar Suleemaantu jira. Namoonni baay'eedha eebbisaa addunyaatu jira nu wajjiniin jechuudha. Eebbisaan baandii gadaa keessa ture. Baandii gadaa keessa ta'ee nu biras hin hojjeta. Achis eebbisaan bakka hin qabu. Bakkuma itti waamte haala bareedaa waan qabuuf haalli isaa kun gaariidha. Namni takkaa takkitti eebbisaa hamaadhaan kaasu hin jiru. Eessayyuu hojjeta gitaara nu tapha liidii nu taphata. Bakka waan kanatu ture. Yeroo sana keessa bohaarsituun kee afaan Amaaraan beektu ollaatii namni du'e. Ollaadhaan namni du'e. Maaligaa du'a tafaaree eebba tafaaree aadaadhaan immoo akka Oromootti yaaddofnaa maal jedhee naqee eebbisaa itti obboleessa isii tokkotu mana keessa jira. Aliyyii immoo maal jedhanii laata gurmeessaa caalaa mucaa tokko ture. Ijoolli kun tokko Aaminaa jedhamti isiin immoo bohaarsituu jedhamti balbala mana kireeffataniitii achi jiraatu. Manni jedhi keessa kireeffatanii warri Eertiraamonotaa yookaan Tigireedha. Afaan Amaaraa malee afaan biraan beekan. Bohaarsituun maal jettee mucaa durbaa geessu jalaa duute jara jalaa. Maal jettee haa eebbistu ture. Afaan Amaaraa. Mucaan mana kanaa duute Amaara maal jedhanii eebbisanii jetteen. Innani egzaariyaa ጽናቸው jette. Jennaan Aaminaa meegaa egzaariyaa ጽናቸው tana qaceelloon naa qabadhu jette. Egzaariyaa ጽናቸው jechaa yeroo jarri dhaqanii bakka duunkanaa gaanu egzaariyaa ጽናቸውን jalaa bade. Garagaltee Aaminaa wanni tireefuu sun maali jettee gaafatte wanni gurbaan nu hime sun oggii Amaaraa eebbisan akkana jedhan nuun je'e mee wanni sun maali jennaan anis irraanfadhe haa. Hayyee as geenyee deebii namu maaliif deebitan nuun jedha Amaarri. Maal wayyaa inaan wala galloodhaniiti ol galanii ta'anii bohaarsituun hin dhageessi jirti amma Noorwee jirti. Maal wayyaa jedhan innaanii gaa waan Amaarri jedhu dhaggeeffanneeti waan Amaarri jedhu jennaan Amaarri ol galee waa wayii asaasee jedha. Hinuma eegdi bohaarsituun afaan Amaaraa isa sana itti yaadachuuf hinuma eegdi kunis eebbiseetuma ba'a kunis eebbiseetuma ba'a yaa Rabbi gooftaa koo eegdi dadhabdeeti. Kadhataan tokko dhufee kadhataanii cidhaa fi bakka hundumaatti taaziyaa dambeeku boo'ichaa fi cidhaa dambeeku ol galee እግዚአብሔር ይስጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ ዋና kana jedhee hedduun sun ayyaana ta'e sin beeku bohaarsituun kee kana duraanuu nan beekaminaan እንኳን ደረሳችሁ jettee mana du'aatti innaan jarri wal qiqqimmiidanii barna bira dhuftee barachumaan raayyaa Amaarinatti ka'e innaan dhufee naan jetti maal Mali egzaare እንኳን አደረሳችሁ ማይኒ ጀት ነጋበት በገርብቲን ስኒን ገየናን አላ ማል ዱአራ ቀየተን ዱአራ ገይና ማለቀየተን እንኳን አደረሳችሁ የልፈ ማንና ወይ ሰትን ደቢ አይተ ሲገሌራ ድብን ፍንፍኔ ወረገር ያካነተ ሲመቹ ዲደን ሲንጀ ፕሮናውንሴሽን አፋን ኦሮሞ ኩን አደጎዳኔ ቱሬ ሙደኖን ሲቲማ ሙደኑ አጃኢባ ዋን ዲርቲ ታት ምጫን ተኮ መንዲዳ ጊታረኑ ጠበታ Tottobata addasee margoo jedhama. Baruma sana keessa. Saddeetamii sadii gaa kun immoo. Tottobata addasee margoo jedhama. Obboleessa Abrahaam Biiraawi Tiyaatirii hojjetu kana. Amma booddee tottobaan kan kee Harargeeni tottobaatu liidii taphata. Gitaara beezii taphata dheeraadha beezii taphata beez gitaarii. Booddee jarri Harargee mirqaanaa qabu. Mucaa keenya reefuu walitti dhufa beeki bahaa fi dhiitii reefuu walitti dhufa. Bahaa fi dhiyaa kanatu reefuu wal simataa jira. Kana gaa aboo hoottaa aboo gurbaa keenya kana affeerrannaa jedhanii fudhatanii wanta dhaqanii asaba hoteelii gararree hoteelii Harar hoteelii jedhamu tokko jira. Affeeruuf. Affeeruufi fudhatanii dhaqanii nyaata ajajaniiti. Boo Harargeetti xuuxoo jechuun loomiidha. Faaffaa jechuun maraqiidha. Tottobaa biratti immoo xuuxoo jechuun loomii xuuxoo jechuun kan mucaati. Kan mucaan xuuxoo. Faaffaa jechuunis kan mucaati. Akkanuma. Akkasi. Hoteela keetti ol galanii jirri. Aboo tottobaan hin ta'a beek. Reef dhiyaa dhufaa beekan. Aboo faaffaa nuuf hidhennaan tottobaan. Faaffaa. Oyyoo haadha ko. Faaffaa dhugdii jirri. Harargeef Wallagga walitti dhufee jarri Harargee jarri affeeranii Harargee. Tottobaan immoo kan baandii keenya bar. Faaffaa dhugdii oyyoo haadha ko. Jedhee taa'ee
waan afaan finfinnee keessatti simannaa isin nuu goote simannaa isin nuu goote sitti maati simannaan isin nuu goote gara tokkoonis nuuf gooteeti gara tokkoonis immoo waan isin nuu goote gara kanaan immoo nuuf goote keessatti walitti dhufe kaa santarii waan ta'eef wiirtuu kana keessatti namni walitti dhufa innaan tottobaan waa'ee afaanii fi FIDT kana haasa'e kan qabadhu kana afaanii fi afaan kun eessa ture pronunciationiin jechi sagaleen dubbiin akkaataan aadaan haalli duudhaan walirraa godaanee ture dirqamatti funyoon 83 dhufe akka lakkoofsa biyya kanaatti walitti todhee Oromoo walitti walitti kun qofti anaaf waan haasa'amee dhumu miti bakka kanatti tottobaan kan keen taa'ee nyaanni utuu hin dhufini xuuxxoo jedhanii kaanitti eennan faaffaa jedhanii kaanitti xuuxxoo wajjin nuuf dhiboo jedhanii eennan afaaniin hin dhugaa kan koo afaaniin hin dhugaa inni xuuxxoo kan mucaatti beeka inni kun faaffaadha inni kun xuuxxoo kan mucaatti beeka lamaanuu kan mucaa ta'e tottobaan ana afaaniin hin dhugaa eega faaffaate ana afaan kan koo afaanumatti naaf ija afaaniin hin dhugaa jedheennan maaliin nuyi jasila haayi arragee beekta miti kaa haayi afaaniin nuyi ja'u kaa an xuuxxoon barbaadu ati xuuxxoo dhiise kaa innaa dhufu maraqiidhaaf loomii dafeeti tuufa afaan hin dhufin maraqiidhaaf loomii fudhate garuu karaa jajjame kanuma yeroo jalqaba dhufte sanagaa yeroo keessattuu baandii adda bilisummaa Oromoo keessatti waltajjii beeksisuudhaan ni beekamta. Waltajjii yeroo beeksistutti guyyaa tokko namni haasaatti dubbatturraa of wallaalee jira Ilfinesh Qannoos keessa jirti jedhan maal jetteetu waltajjii sanarratti? Namni jechuun waltajjiin gosii danuudha. Waltajjii xiqqoo jira, waltajjii guddaa jira, waltajjii walgahii jira, waltajjii Ilfinesh anatu akka namni itti boo'u itti hime. Akka namni itti boo'u itti hime amma nama guddaadhaan irraan bareedu silaasin agarsiisan ture. Akka namni itti boo'u nama ituu gaaf tokko warra akkaataa baarootumsaatti du'ee akkaataa namoonni gurguddaa warri nuti qabnu itti dhumanii itti rarraafamanii akka qees Maammoo Mazammiritti du'ee akkatti abbaan qabsoo beekamaan naqamtee namoonni gaggaarii namoota gaggaariin sa'aatiitti dhabne keessa yaada ta'eeti namni kun boo'e. Ani akka namni itti boo'u kanan ilaalaa jira seenaa dubbisaan ture miti warri itti haaraa yoo ta'e immoo yeroo sitti haaraa kanaan lafeedhaa sitti dhaga'ama miira si tuqa. Amma namni kun of qabu dadhabee boo'e innaa Maamma Sheekaa dhufee nageenyi haa gaahuu jaallan keenya jechuu dhufee wallise ittu boo'ichi jabaate boo'ichi ittu jabaate raas tiyaatiriitti wantichi. Inni akka namni itti boo'e ilaaleeni booddee walgahii irratti walgahii isa ture egaa walgahii isa sana lafa kaayyadheeni walgahii isatti aanu irratti akkaataa namni kun itti boo'e kana footoo isaa kaasee innaan Ilfinesh kufte. Yaadaan. Ilfineshii onnee dhukkubsatee bakka waan adda addaatu uumame. Kana achi namoonni xarapheezzaarra kursiirraa kufanis jiru. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Finfinneetti yeroo sana Oromoon nutu eebbisiifata. Kan kolleejjiitii kan hundinuu bakka tokkotti matseetii qopheeffatu akka Oromootti. Hundi walitti qopheeffatu waan ta'eef jecha hamilee isaaniitii ta'uudhaa jecha yeroo sana keessa wanni nuti qabanne riqicha taane Oromoo isa adda bilisummaa Oromoo waraanni isa asii kufee fi gara nuti tarkaanfataa jiru riqicha taane gitaara utuu hin ta'in ibiddaan taphannee ceesisuudha kaayyoon nuti kaayyanne silumaayyuu. Kanaaf waan sana biratti waan hawaasa keenya ilaallatu wanni nuti bira dhaabbanne hin jiru ture jechuudha. Yeroo sanatti. Raayyaa Abbaa Maccaa sana malee hawaasa Oromoo biratti bakki ati sagalee guddaa argatte keessaa inni tokko beela jedhu jettee walaloota hojjette. Walaloon sun bara kamiin hojjetame bara kam hojjetame maaliif hojjetame xiqqoo seeraan hojjetta daawwattootas ni affeera. Kiilolee mana muuziqaa kiiloleetu nama naqamteeti Bogeetaawunii Geetaawuntu dhufee akka kaase wanta itti sana kan hojjedhe. Abboo yeroo kana keessa ofii keenyaaf akka jirutti jirra. Uummanni keenya waliin haasofne hawaasni asii farankaa kenna ofii isaatiiyyuu hin qabu keenyarraa fuudhama maqaa misooma Oromiyaatiin Oromoo isii hin qabnerraa isii gibiriirraa hafte kenna isii gibiriirraa hafte nuunni kennee achi deebi'u wanni misoomu bakka biraati kansaa inni ofiitii cirracharra deema inni ofiitii sireedhaan baatee dhukkubsataa saamana hospitaalaa geeffata anaa ija anaa jireenya. Haaranatti nimtusa kan anaa jireenya. Qaama jireenya gootiiti malee oduudhaan hin dhageenya. Baadiyyaa
takkaa takkitti namni keessatti argeen beekne keessatti dhaladhe boolla keessatti ofii kootiifuu. Kan keenya birri maal birri misoomaati jedhanii maal egaa bunuma kana gurguraa kaffalaa egaa maal godha idaadhaan silaa misoomni waa argachuudha miti keenya idaadha. Idaa maqaa misoomaatiin hawaasni qorqamu kana wareegama kaffaluun narra ture. Wareegama kaffaluun narra jira bakka ofitti murteesseetanii imimmaan kee malee imimmaan koon tarree hiikkifateen bo'u garuu hojii koon qorree jedheen qopheesse. Xiqqoo seenuu jedhi daawwattoonni. Ani yaadadhu amma. Daawwattoota deebi'edha. Beela jedhu haaraa nutti fakkeessu duraan nyaataa turre fuunfannee har'a geenya kan hin duuneef turre. Duunees hin dabarree jireenyaan agarree. Ijji cuquunfamaa imimmaan hin daarree hiikkifateen bo'u garuu hojii isaan qorree. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcaster keessumaa shirriitti kan daawwachaa jirtanii baay'ee itti bashannanaa jirtu jedhee tan abdadha. Mee walaloo raayyaa abbaa maccaa bara sana hojjete isin biraan geenya walitti deebina nu waliin tura. Nuuf haarayaa miti duris quufneen barre maalummaa jireenyaa erga dhiifnee turre jaarraa tokko tarree kaan itti dabarre bara dhufu abdanna takka abdiin murre barumaan gadadoo malee waan agarre ijji cunqurfamaa imimmaan hin daarre hiikkifateen boo'u garuu ijji isaan qorre beela jedhu haaraa nutti fakkeessu duraan nyaataa turre fuunfannee har'a geenye kan hin duuneef turre jireenyaan agarre duunees hin dabarre maal kan dur himnaree dubbiin akka lanaa takkaan nun dararre nu waan dhibe addunyaan nun barre beelaa nu daguugee bara meeqa ga'ee yoo biyyi hundi iyyu eenyu nu dhaga'e erga namaaf loowwan dhumee biyyee ta'e kunu abbaan irreereef kadhaatti ol ka'e inni kadhatamee dhufee biyya ga'e kaan ijaan hin argu gurrumaan dhaga'e takkaa yoom dabareen hirmaannaa nu ga'e akka jedhanutti nurra dabarfatee biyya biraa ga'e yaa beela hammeenya yeroon kennisiisu aayyoo hoosifattu dhukkubsataa ciisu daa'ima sii hootu harma afaan hin jiisu ijoollee xixinnoo kan hin jiruun beeyne naman gaddisiisu ajaa'iba lama dubbii nama dhibu yoo hubatee ilaaleef namni qalbii qabu kunoo biyya keenya kan mootummaa qabu kan ummanni isaa waa nyaatanii bulu dhabu asuma ollaa keenya biyyi Somaaliyaa kan mootummaa hin qabne kanaan gofteen teenya kan beelofteen beeyne nuyi biyya bishaan meeqa maddu jidduu teenyee beelaan daguugamnee kadhaadhaan addunyaa hunda waliin geenye kunoo bara sana kana jibbaaf jennee nu yoom irraanfanne sagalee baay'ee gaafa dhaggeeffanne misoomaaf qophaa'aa jennaan dhugaa seene waan qabdan kennadhaa akka lamuun beelofne maqaan isaan bareedaa waldaa misoomaati jennaan gagammanne misooma erga jalqabame waggaa meeqaatama eessatu misoomaa biyyoonuma sooma aangoota oomishama siyaasa qarooma ummanni waan nyaatu dhabee beelaan dhuma maal maqaan misoomaa biyyoonuma yooma galaanni gurguddaan biyya keenyaa yaa'u lafaa diddiriiree hadiyyoomee taa'u bishaan jallisanii biyya beela baasuun misoomanii ta'u utuu oomishamee dachiin biyya keenyaa Afrikaadhaan ga'u kunoo gaafas dhugaa seene yoom kanatti beeyne dachii biyya keenyaa nu misoomsuuf jennee silaa maal qabnaa miti si hafte urgufanne miliyoona 100 meeqa ga'eera nuun jennaan baay'ee isaa gammanne kunoo eegnee waan misoome dhabne bara dhufaa dabraa beelaan daguugamne horiin misoomaa sun mee eessuma dhaqe jennee yoo gaafannu dubbiin karaa maqe gandabbaa biddeena bashannansuu dhaqe dhiifamaanaa godhaa diqqoon karaa maqe